kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irratti argamtanii nagaan kiyya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jecha guyyaa har'aa miidiyaa tokkoon wal isin barsiisuuf gara keessanitti dhiyaadhee jira. Miidiyaan guyyaa har'aa wal isin barsiisuuf qabadhee dhiyaadhe miidiyaa Gumaa Online jedhamu yeroo ta'u, Gumaa Online taateewwan Oromiyaa keessatti guyyaa raawwataman odeessa qabatamaaf wayitawaa bakka taateewwan sun itti ta'an irraa soquudhaan isin biraan dhaqqabsiisuudhaaf qophii isaa hunda xumuratee isin eeggachuuf jira. Maal kana qofa qophii torbanitti guyyaa lama isiniif dabarsu qophii faana warraaqaa jedhamullee qabatee kan isiniif dhufaa jiru yeroo ta'u, faanni warraaqaa tokko taateewwan tibbana Oromiyaa keessatti raawwatamanii fi injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa cufa keessatti galmeessise walitti cuunfuudhaan kan isin biraan ga'u yeroo ta'u, lama seenaa warraaqaa takkaayis qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf aarsaa kaffalanii fi kaffalaa jiranii kan ittiin wal barsiisnu. Walumaa galatti faanni warraaqaa adeemsa qabsoon bilisummaa Oromoo kalee kaasee hanga har'aatti keessa darbee fi sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo har'a irra jiru kan ittiin iyyaafan qophii torbaniiti. Maarree asinis toora YouTube Gumaa Online subscribe gochuudhaan maatii Gumaa Online akka taatan kabajaan yeroo isin affeerra. Warrootaaf maatii keessaniif qooduudhaan sagantaa keenya guyyaa akka hordofan akka nu dhaamtan kabajaan isin gaafan. Galatoomaa. Gumaa Online sagalee cunqurfamootaa.